Oduu gaddaa balaa konkolaataan lubbuun namoota 18 darbe. Baay'ee namatti dhaga'ama. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni naasii nagaa kennee maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Balaa konkolaataan namoonni ayyaana waggaa kabajuudhaaf gara Arbaa Minciitti malaa jiranii. Lubbuun namoota 18 darbe. Ka'umsi isaanii magaalaa Hawaasaa irraa gara Shaashamanneetti taasisaniin uummata kiristaaniin Abuunaa Aragaa jedhamu irraa Arbaa Minciitti irraa gara kabajanii deebi'aa osoo jiranii jechuudha. Lubbuun isaanii darbe. Walaayittaa Sooddoo magaalaa Badeessaa keessatti konkolaataan isaan ittiin deemanii fireen hincituudhaan dildila ce'umsa jalatti kufuudhaan lubbuun namoota 18 darbedha. Balaan konkolaataa kun kan raawwate galgala sa'aatii 6:30 irratti yoo ta'u konkolaataan isaanii kun yookiin isaan ittiin adeemaa jiran kun laga keessa waan seeneef lakkoofsi namoota du'uutillee baay'ee guddaadha. Akka inni miidiyaa kanarraa odeeffadhe yookaan dhageetti jechuudha. Kun nagammaa keessatti miti kan irratti hojjechaa jiru. Garuu dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti jechuudha lubbuun namoota baay'ee itti darbaa kan jiru jechuudha. Kan ofii hin ajjeesan jiru akkasumallee immoo kan namni ajjeesu hin jiru jechuudha. Duuti bakka guyyaa dhugaa Waaqayyoo baay'ee ulfaataa jira. Namni kana irratti maaliif akka ta'e jedhee dubbatu tokkollee hin jiru. Osoo akkuma amantaa keenyatti jechuudha. Musliimni illee akka amantaa isaatti, kiristaanni akka amantaa isaatti, Pirotestaantiin Ortodoksiin akka jiranii osoo Waaqayyoon kadhatanii dhugaa Waaqayyoo baay'ee Waaqayyoon ilma haraarama. Waaqayyo Waaqa haraaraati waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoo Waaqa haraaraati nuuf ni haraarama. Jara lubbuu isaanii darbe kana Waaqayyo jajjabina haa kennu. Maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu. Lubbuu qulqullootaa kana immoo Waaqayyoon mirga isaatiif isaan haa godhu. Lubbuu isaanii haa maaru. Hollaa isaanii, firoottan isaanii, ijoollee isaanii jajjabina haa kennu jechuudha. Lubbuun namaa hin dabartuuti miti. Lubbuun namaa namni gaafa dhalatudha kan inni du'u. Dhugaa dubbachuuf namni kan inni du'u gaafa dhalatudha. Malee namni hin du'a jechuudha. Garuu balaa tasaatiin gaafa du'u gaafa nagaadhaan beetu nagaadhaan deebi'uu dadhabu kana baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee gadda guddaa jechuudha kun. Keessattuu maatii isaaniitiif gadda guddaa jechuudha. Tarii maatiin kun balbala cufatanii bahuu danda'a, balbala banatanii bahuu danda'a, daa'ima xiqqoo irraa bahuu danda'a, balbala cufatanii bahuu danda'u, banatanii bahuu danda'u. Garuu kana kan godheef Waaqayyo malee nama dhuunfaa tokko miti. Ani maal jechuun barbaade asirratti osoo namni Waaqayyoon kadhatee, osoo namni gara Waaqayyootti deebi'ee, Waaqayyo Waaqa haraaraati waan ta'eef nuuf ni haraarama jechuudha. Bara kana dhugaa Waaqayyo miidiyaa kanarratti namni hunduu fayyadamaa yoo argine wanta nama jibbisiisu, wanta nama gaddisiisu, wanta saalfii, wanta Waaqayyootiin gammachuu hin taane Waaqayyoo miti fuula namaatti gammachuu hin taanedha kan nu argaa jirru jechuudha. Kanaaf mee Waaqayyo nutti araaramu, Waaqayyo nagaa nuuf haa buusu, Waaqayyoon mee haa kadhannu, dhugaa Waaqayyoon haa kadhannu. Namoota baay'eedha kan lubbuu isaanii darbaa jiru, qulqulloota baay'eedha kan lubbuu isaanii darbaa jiru, daa'ima xixiqqoo lubbuu isaanii darbaa jiru. Lubbuun maa dabartee miti namni gaafa akkuma duras ni jedhee namni gaafa du'uudha kan inni lubbuun isaa darbu jechuudha. Garuu balaa tasaa ta'e maaliif du'a jedhee namni gaafii ta'ee gara Waaqayyootti deebi'u tokkollee hin jiru. Waaqayyo gooftaan gara isaatti nu haa deebisu. Waaqayyo mana isaatti nu haa yaadatu. Waaqayyo gooftaan inni waan hunduma gochuu danda'u galmee gadda biyya keenya irratti ta'aa jiru kana dhugaa Waaqayyo mee nu haa garagalchu. Galmee Waaqayyo hin garagalchine lafa kana irratti tokkollee hin jiru. Wanti hundinuu isaa harka jira. Badhaadhummaan isaa harka jira. Akkasumallee wanti hundi isaa harka jira bakka. Badhaadhummaan isaa harka jira. Simboof suuraan Waaqayyo harka jira jechuudha. Garuu nuti maal goone itti fakkaate faallaa Waaqayyoo deemna. Faallaa Waaqayyoo gaafa deemne immoo Waaqayyo guyyaa isaa eeggate waan godhu hin godha jechuudha. Kanaaf lubbuun namaa kun maaliif darbaa? Maaliif akkana ta'aa jedhee namni oduu akkuma amantaatiin gara amantaatti deebi'ee akkuma amantaatiin Waaqayyo kadhatee Waaqayyo Waaqa haraaraati. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhugaa dubbachuuf akkana jedha. Itoophiyaan bara dhumaa ishee harka gara Waaqayyootti kenniti jedha. Garuu nuti faallaa sanii taana. Hin kadhanna Waaqayyo hin kadhatamu miti bakka hundattiyyuu hin kadhatama. Namni keenya garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf anillee anumarraa mataa kiyyarraa kaasee hin kadhanna malee fuula namaa duratti gaarii godha malee fuula Waaqayyo duratti gaarii gochaa hin jirru. Waaqayyo nutti haraarama. Waaqayyo Waaqa haraaraati. Yeroo hundumaayyuu inni haraara isaatiin nu haa yaadatu. Dhuguma ani amma nagaa kana biyya ormaa keessatti gaafa jiraannu ani akka du'a biyya keenyatti baay'atu kana argee iyyuu hin beeku dhugaa Waaqayyo. Argee hin beeku, dhagee hin beeku.
guyyaa guyyaadhaan akkasitti lubbuun namaa akkana ta'aa jira. Wayii gadee jechuudha dhugaa dubbachuuf ijoolleen biyya Arabaa jiran kun amma inni kun shintibeetii galee madu'e jedha. Inni kun immoo bakka waan baay'eetu ta'aa jira jechuudha. Namni shintibeetii galee hinduu jechuuf himoti. Waaqayyo kan godhu waan hunduma isaatu harka jira waan ta'eef jechuudha. Tarii bishaanitti baddee kuftee dhiqattuu du'uu dandeessi. Garuu keessattuu ijoolleen biyya Joordaan jirtu baay'uma dhumaa jirti. Baay'uma waan hunduma ta'aa jirti jechuudha. Kan nuti miidiyaa kana irratti argaa jirru malee jechuudha dhugaa dubbachuuf ani gadda kanaan walii qabadhee waan dubbadhutu jira. Kan nuti nagarre baay'eetu jira jechuudha. Kan nuti ija keenya hin agarre kan warri dallaalaa lubbuu isaanii dabarsu, kan warri harabaa lubbuu isaanii dabarsu, amma micoota akka dhugaa miidiyaa kana irratti amma kan argee micoota yeroo baay'ee karaa fi bitiin nan beeka jechuudha. Faarfattii waa baay'ee jetti. Garuu kan ani micoon tuni akkanumaan bishaan keessa sintee yookaan shintibeetii keessa galtee qaama dhiqachuuf duuti gonkumaa yoo itti yaadu jechuudha. Kanaaf amma yoo miidiyaa irratti dhaga'u maal jedhama? Shintibeetii galteema dhiqachuutti duutee garuu waaqayyoo waan kana godheef isa beeka. Namni illee waan garaa walitti jabaateef isatu beeka. Waaqayyo nutti araaramu biyya keenyatti araarri haa ta'u. Hunduma maatii keenyaaf illee araarri haa ta'u. Waaqayyo daandii isaatirra nu haa oofu. Waaqayyo karaa isaatirra nu haa oofu. Waaqayyo mee ofitti nu haa deebisu. Barri keenya kun bara dhumaatti dhugaa waaqayyo. Bara dhumaa kan jedhame isa kana jechuudha. Nuyi warra kiristaanaa in argaa jirra, in dhagaa jirra macaafa keessa. Waanuma macaafa keessa jirutu ta'aa jira jechuudha. Wanti hundinuu isuma keessa jira. Deemee warra sammuu naanneffannee waa'ee macaafaa dubbifnee dhageenyu kuni waaqayyo yaa kadhannu biyya keenyaaf maatii keenyaaf haa kadhannu. Dhugaa waaqayyo mee kadhanna waaqayyo akkoo dhugaadhaa fi hafuuraan gaafa seeratti gadi gattee waa tokko nan dhaba gattee ta'u yaadin jechuudha. Homaa wanta dhabdu irraa tokkollee hin jiru. Garuu namni keenya faallaa waaqayyoo waan deemuuf maal ta'a? Dhugaa dubbachuuf gaddi baay'achaa deema. Namni wal jibbaa deema. Jaalalli hir'achaa deema. Bakka namni faayidaa bichaa waanuma hundumaayyuu jechuun lubbuu namaa kan dabarsu faayidaadhaan bakka gaafa hawaasarraa dhabe namni kan akka dallaalotaa kun jechuudha lubbuu ijoollee keenya dabarsaa jiru. Dabarsanii si kennaa jiru. Garuu dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo dabarsitee nama hin kenniniisis dabarsee si kenna jedha. Namni garuu waa'ee akkasii kana dhiisee jira. Gonkumaayyuu dhiisee irraanfateera. Garuu waaqayyo nu haa yaadatu. Waaqayyo nu haa yaadatu. Namoota har'a du'an kana dhugaa waaqayyootiif ani nama karasiisan sirri ijoollee karasii deemaa jiranii obbolaan kee karaa saniin ortodoksii keessa jiru anillee amma gara ortodoksiin jiru gaafan dhaga'u bakka waanuma isaanumatu keessa jiran fakkaate garuu isaan kan deeman gara biraadha. Jechuudha iddoo kanaa miti kan isaan deemanii yeroo baay'ee namni keenya mana keessa taa'ee yoo kadhate hin danda'a waaqayyo hin dhaga'u itti fakkaata. Garuu waaqayyo tokko ijumatu jira waaqayyo 100 miti waaqayyo 20 miti. Hin beeku namni keenya bakka walaree makiinuma tokkotti baay'ateetu deema jechuudha. Dhugaa waaqayyo anillee waan akkanaa kana keessan ture waaqayyo garuu na yaaddatee gara ofiitti na fudhate jechuudha. Kanaaf namni keenya gizee karaa hunduma bakka hunduma deemtanii yeroo baata waaqayyoon nagaan nagalchee jedhaatti waaqayyoon karadhaa dhugaa waaqayyoon maal balaa barbaade si oolcha jechuudha. Balaa sitti dhufaa jiru amma libsuu yaadda si oolchuu danda'a. Kana kanumaan hambee darbaa waaqayyo biyya keenya yaa yaadatu waaqayyo gooftaan biyya keenya faraara haa ta'u maaloo du'uman dhaga'i maaloo gadduman dhaga'i dhugaa ana gurna dhadhabeera. Dhugaa dubbachuuf taananii waaqayyo nutti araaramu warra du'an kanaaf jajjabina lubbuu isaaniitiif waaqayyo itti araaramu waaqayyo qulqulloota isaatti araaramu biyyi keenya nagaa haa taatu maatiin keenya nagaa haa ta'anii walumaa galattumaa jechuun barbaada maal dhaamuun barbaada warra sagalee kiyya kana dhaggeeffatanii waaqayyo naa kadhannu mee fuula waaqayyo haa barbaadannu. Jechuun jaaladhaa warra sagalee kun dhaggeeffatanii eebbifamaadha. Waan biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naa tura.